isa waan hundumaa gochuu dandeessu nun kunoo walii galleessi kadhanneerraa namoota dukkana keessa jiran gara ifa keessa dinqisiisaa kanaatti akkuma na waamte isaaniinis dukkana kana keessaa isaanii waamuun siifa danda'amu. Hunduma keenya illee jabaannee fuula kee duratti akka dhaabbannee ergama nabiin keenya nutti laate amantii islaamummaa isa qajeelummaaf tolaan guutuu, amantii islaamummaa isa gaarummaaf tolaan guutuu, amantii islaamummaa isa qajeelummaan guutuu, amantii islaamummaa isa shirri keessa hin jirre, isa hamminni jallinni keessa hin jirre kana babal'isuu akka dandeenyutti amantii kanatti kan gufuu ta'u, amantii kanatti kan yaa Rabbi gooftaa amantiin kun akka inni hin bal'anne akka inni hundee hin qabanne kallattii garaagaraatiin namoonni kanaan dura dhagaaf duula irratti banaa turan dhugaa keessa jiru kana dhufanii akka arguu danda'anitti miilli amantii kanaa hundeen amantii islaamummaa handaaraa hamma handaaraatti biyya alaa biyya keessaatti baadiyyaan magaalaatti akka inni bal'achuu danda'utti addunyaa duratti fudhatama guddaa godhiiti dhalootaaf laadhu. Akkasumallee dukkana limixii keessaa na fuutee ifa dinqisiisaa keessa akkuma nagashite dhaloota dukkana keessa jiran immoo gara ifa keetti fiddee ifa dinqisiisaa naa laatte kan ammoo isaaniif akka tilaattu si kadhanneerra. Allahu akbar. Yaa Rabbi nu dhageessaa. Amiin. Allahu akbar. Jazakallahu khairan. Du'aayatti kadhate Rabbi nu haa qeebalu. Allahu khairan. Jazakallahu khairan. Rabbi himaa darasee haa jires. Amuman beekun jedhe. Arabiffaan immoo akkas maashaallah. Inshallah. Inshallah. Anjala gabbo ana biraa seensisa inshallah. Okay, namoonni kaanii namoonni dubbatu. Abdul Fattah Jibril ta'a. Okay. Okay, nu jalaa bu'an isaanii. Usmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدوكو Nageenyi Rabbii sirraa jiraatu obboleessa koo naguma akkam. Nageenyi Rabbii sirrallee haa jiraatu isin warri asirra jirtanillee warri gajjallaarra jirtanillee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Adoo ni qabate wallahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Akka nama yeroo barnoota irra jirtu eebbifamuudhaaf yookaan GC ta'uudhaaf guyyaa 30 yeroo hafu doormii keessatti na yaadadha ijoolleen guyyaa barreessanii achi gadi lakkaa'u addooyyeen yoom dhufa jedhee guyyaa lakkaa'an ture alhamdulillahi rabbil alamiin guyyaan sun geenyaan gara dukkana keessaa gara ifaatti nu dhufee jira silas qalbiin keenya carraa baay'ee Rahmata Rabbii irraa abdiin kutatanu addoko Rahmata Rabbii irraa abdiin kutanne nutis guyyaa tokko ni dhufaa isa jedhu abdataa jira guyyaa gaafaati gara kanatti deebitu wallaaluu malee kuni qadara Rabbiiti wanta Rabbiin sila siif kaa'e guyyaa kana namtichi addisuu jedhamu kun gara islaminaatti yookaan immoo gara amantaa jalqabaa amantaa dhugaa amantaa